Now, Congratulations to Dr. Hannan Kabbafita on earning your Masters of Public Health jechuudhaan waltajjii eebba barattoota damee Yuunivarsiitii Ameerikaatti geggeeffame irratti tokko jedhamee jalqabame. Yoo yaanagaa sin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaa'uu miidiyaa hanga fuuldursuun oduu sin dhageessifna oduu wajjin madda olaa'uu irraa falmata roorooti. Warroonni sagantaa keenya hordofaartan like share gochuudhaan nu wajjin turaa isiniin jenna. Congratulations to Dr. Hannan Kabbafita on earning your Masters of Public Health jechuudhaan sagantaa geggeessaa barattoota kutaa Ameerikaa geggeeffame irratti intala Oromoo eebba addaatiin jalqabame. Pirezidaantiin Suuriyaa Ahmad Al-Shaaraan hojimaata firummaa hambisuuf obbolaa isaa aangoo mootummaa ol aanaa irraa kaasee jira. Isaan hoo eenyuffaa kan jedhu sagantaa keenya keessa ilaalla. Iraan callisa cabsuun haala fayyaa geggeessaa ol aanaa isaanii irratti ibsa guyyaa har'aa kennitee jirti. Kanaafi kanneen biroo qabannee gara miidiyaa madda olaa'uutiin sagantaa keenya kan samraan geenyu ta'a. Oduu babal'inaatti isin deebisa. Oduu keenya wajjin turtii gaarii isin jenna. Application Basirah TV foomee jira. Spider Media Zulqadiyaa 22 waggaa 1447 kalakkoofsii jira. Ustaaz Khalid Kibroomin kan hundaa'e wiirtuun qorannoo Quraana Basirah barnoota shari'aa fi Quraana teekinooloojii gargaaramuun caalatti dhaqqabama gochuuf guyyaa har'aa appilikeeshinii moobaayilaa TV Basirah TV jedhamu ifatti ifoomsee jira. Giddugalichi waggaa darbe keessa barattoota hedduu sagantaalee lamaan barsaa kan ture yoo ta'u amma immoo Skylink teekinooloojii waliin ta'uun aappii gabbise ifatti gara hojiitti galchuu isaa ifoomsee jira. Akka sagantaa eebbaa kanarra ibsametti aappiin haaraa kun barnoota giddugalichaa waggaa darbe keessaa kennaa ture filannoolee viidiyoo fi sagaleedhaan kan qabatamee fi barattoota qaamaan argamuu hin dandeenye ammoo filannoo barumsa virtuaalii mijaataa ta'e akka qabaate dhiyaachuu isaa ifoomsee jira. Sirna eebbaadhaa kanarratti giddugalii qorannaa Basirah fi aappii kanaa kan gabbise teekinooloojii Skylink gara fuula duraattis waliin hojjechuun itti fufuu walii galtees mallatteessanii jiran. Sirnicha irratti ustaazonni hooggantoonni giddugala Quraanaa Basir barattoonni keessummoonni kabaja affeeramanii qoodas fudhatanii jiran. Sagantaa kanarrattis keessummoonni gurguddoon argamuu fi qophii kanas kallattiidhaan dinqisiifannaa guddaas horatee jira. Now, it's my pleasure to introduce our Gillings International Graduate Student Association co-president, Hannan Kabbafita. Congratulations to Dr. Hannan Kabbafita earning your Masters of Public Health jechuudhaan sagantaan maqaa yaamisa intala Oromoodhaan lixa Oromiyaatti dhalattee hidda laxiinsa Oromoo kan qabduu fi maqaa Afrikaanota waltajjii guddaa beektota eebbifaman irratti kan maqaa ol qabachiifte Dr. Hannan yengaa kabajamtoota keenya intala jabduu hidda laxiinsa Oromoo kan qabdu lammii Itoophiyaa lixa Oromiyaatti dhalattee Yuunivarsiitii beekamaa addunyaa keessa kan eebbifamtedha. Dr. Hannan Qaadii Abbaa Fixaa jedhamti. Shamarree barnoota isin jabduu taate Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digrii jalqabaa Dooktora Fayyaa Meedikaal Dooktoriin ta'uudhaan xumurte. Digrii lammaffaa fayyaa hawaasaatiin Public Health Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa kutaa North Carolina keessatti argamu. The University of North Carolina Archipelago Hill irraa guyyaa kaleessa qabxii ol aanaa galmeessuudhaan Afrikaanotaas maqaa ol qabachiifte. Yengaa seenaa guddaadha. Ilmaan Oromoodha biyyoota adda addaa keessatti yeroodhaa yerootti ol aantummaan isaanii dirree barnootaa irratti qaban dhugoomaa jira. Isaan dhugoomsatan keessa Dr. Hannan Qaadii Abbaa Fixaa lixa Oromiyaatti dhalatte sadarkaa Yuunivarsiitiitti maqaa Afrikaanotaa ol qabachiistee jirti. Yengaa sagantaa keenyarraa keessatti Hannan Abaabayyuu jara abbaa cabsi waa'ee jara abbaa cabsi namoonni seenaa Jimmaa haala seenaa sirriitti beekan kallattiilee adda addaatiin yeroo dubbataman ni argama. Jimmaan haalaan namoonni beekan sirriittis dubbatu. Bara mootii Abbaa Jifaar sooressa cimaa sadarkaa biyyattiitti beekamaa turan xalayaa Minilik Abbaa Jifaariif liqii maraa taasisaa kumaan lakkaa'amuna ergi jedhee yeroo adda addaa katabe keessatti yoo ofii dhabdellee namoota kee biraa hin dhabdu jedhee
illee ibsa keessatti namoota kee bira hin dhabdu kan inni jedheefis sooressoota akka jarra abbaa cabsii sababa beekuuf akka ta'e hayyonni seenaa Jimmaa beekan kallattiilee adda addaatiin dubbataa jiru. Inchaltii Oromoodha Dr. Hannan qaadii abbaa fi xam lixa Oromiyaatti dhalachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa biyya Itoophiyaa Afrikaanotas sadarkaa yuunivarsiitii beekamaa kanattis maqaa ol qabachiifte fakkeenyummaa addunyaatiifis taate jirti. Mareegaa sagantaa keenya keessatti kallattiidhaan kan isin biraan gahaa turre congratulations to Dr. Hannan Kaabbaa fi xam on earning your masters of public health jechuudhaan waltajjii saaqamirra sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa turre. Gabaas qophaa'eef madda walaabuu miidiyaarraa nu wajjin turtaniif galatooma. How we are doing, the professors who followed up not just on our work but Pirezidaantii Suuriyaa Ahmad Al-Shaaraan hojimaata firummaa hambisuuf obbolaa isaa aangoo mootummaa ol aanaa irraa kaasaa jiraachuu isaa maddoonni ifoomsaa jiru. Pirezidaantiin Suuriyaa Ahmad Al-Shaaraan himannaa firummaa bulchiinsa isaanii irratti dhiyaate balleessuuf sirna bulchiinsa maatii Al-Asad duraanii irraa fageessuuf jecha obbolaa isaanii bakka mootummaa ol aanoo irraa kaasuun isaa gabaafamee jira. Haaluma kanaan obbolaa isaa tokko Maayir waajjira pirezidaantii keessa sadarkaa ol aanaa irraa kaafame bakka isaanii namni biraa bu'uun isaa gabaafamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun obboleessi isaa kan bira Haziim illee sadarkaa diinagdee ol aanaa irraa kaafamuu isaa ifamee jira. Kanaan dura obboleessi pirezidaantichaa sadaffaan maqaa maatii isaa fi dhiibbaa isaa fayyadamuun sochii daldalaa geggeessuun himatamee dhaabbilee daldalaa isaas guutummaattis cufamuu isaa ifamaa jira. Tarkaanfii pirezidaantichi kun bulchiinsa haaraa caasaa mootummaa jidduu seenummaa maatii irraa bilisa ta'e ijaaruuf tattaaffii taasisaa jiru kana akka agarsiisus maddeen adda addaa wal harkaa fuudhanii ifoomsaa jiru. Gabaas qophaa'e madda walaabuu miidiyaarraa. Turkiin dargaggoota fuudha malee turaniif liqiin dhalarraa wallabaa liinaara 300,000 akka kennitu murtaa'e. Kunis kan ta'e sababa dhiirri fuudharraa fagaachaa dhufeeti jedha gabaasni arganne. Sababa kanarraa ka'uun pirezidaantiin Turkii Rasiib Tayyib Erdogan murtee tana dabarsan. Murteen kunis dargaggoota gaa'ela barbaadaniif liqiin dhalarraa bilisa ta'e qarshii Turkii liinaara 300,000 ni kennamas jedhamee jira. Liqiin kun waggaa 4 keessatti kan deebi'u yoo ta'u baasii cidhaas ni uwwisa jedhamee abdatama. Yoo daa'imman dhalate kafaltii waggaa tokko ni dheerata. Haa ta'u malee mucaan lammaffaa yoo dhalate liqiin sun guutumatti haqamas jechuudhaan ifoomaa jira. Haaluma kanaan mootummaan rakkoo hawaasaa qabataman furuuf murteen dabarsirriidha jechuudhaan yaadonni adda addaas biyya keessaas deeggarsi godhamaa jira. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Masarat Haayiluu sirna geggeessaa kana irratti ergaa dabarsaniin kilaboonni godinaalee Oromiyaa garagaraa irraa gara magaalichaa dhuftan naamusa gaarii kubbaa miilaa miidhagaa taasisuun ispoortii jaalalaa tokkummaa fi misooma ta'uun nutti agarsiisuun dorgommicha goolabuu keessanii hedduu gammadoo ta'uu dubbachuun magaalaan Naqamtee magaalaa jaalalaa keessummaa fi kabajaa ol aanaa qabu akkasumas ispoortii jaallatu waan ta'eef bara dhufuuttis dorgommii garagaraa simachuuf qophiidhaas jedhanii jiran. Dhumarrattis dorgommicha injifachuun shaampiyoonaa kan taatan baga gammaddan bu'aa ifaajii keessanii baga agartan jechuun kilaboonni qabxii gaarii fiddan ciminaan akka itti fuftan kanneen qabxii gadhaanaa galmeessan hanqinoota turan akka dhiyaatan jechuudhaanis dhaamsa isaanii dabarsanii jiran. Dabalataanis kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Masarat Haayiluudhaan federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa dorgommii guddaa cimaa akkasii qopheessuun ispoortitoota ciccimoo oomishuun dargaggootaaf carraa hojii uumuun hawaasaaf madda bashannanaa ta'uun bohaarsii fi naannoo keenya keessa jijjiirama saffisaa agarsiisaa jiru galata guddaa isiniin mala jechuudhaanis dabarsanii jiran. Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaas kabajaa fi jaalala qabu ibsaa fi qaamolee kallattii garaagaraatiin nuffii fi dadhabbii tokko malee milkaa'ina hojii kanaa ta'an hundaaf galatoomaa jechuudhaan dorgommii Premier League Oromiyaa bara 2026 lixa Oromiyaa Wallaggaatti geggeeffameen goolabamuu isaa gabaasni garasii arganne ni ifoomsa. Waldorgommii Premier League Oromiyaa irratti lixa Oromiyaa Wallagga geggeeffamaa turen kilaboonni Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin morkilee ciccimoo geggeessaa turan jiran. Kanaanis wal qabatee federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa yaalilee ispoortii naannoo Oromiyaa keessatti ammayyeessuuf kallattiilee adda addaatiin godhaa jiru kallattii adda addaatiinis dinqisiifannaa isaanii ibsanii jiran. Kanumaan wal qabatee kilaboonni Premier League Oromiyaa irratti sadarkaa tokko hanga 4 ba'anii fi akkasuma abbaa geebaa Premier League Oromiyaa bara 2026 kan ta'e naannoo Oromiyaa keessa kaleensaan
Saambituu bulchiinsi magaalaa Saambituu simannaan ho'aan godhamee jira. Kanaanis wal qabatee kilabii bulchiinsa magaalaa Saambituu wal morkii Premier League Oromiyaa bara kana irratti morkii cimaa geggeessuudhaan abbaa geebaa ta'uudhaan seenaa addaas galmeessee jira. Premier League Oromiyaa irratti bara kana qofa ol guddate turtii waggaa tokko keessatti hirmaannaa isaa kallattii adda addaatiin dinqisiifattoota biratti kabajaa guddaa kan argate kilabiin bulchiinsa magaalaa Saambituudha. Premier League Oromiyaa keessa riikaardii tokko cabsuudhaan kallattiidhaan abbaa riikaardii Premier League Oromiyaa keessa seenaa addaa galmeeffatee jira. Abbaa shaampiyoonaa Premier League Oromiyaa qofa osoo hin taane kilabiin Saambituudha Premier League Oromiyaa keessa seenaa addaa riikaardii Premier League Oromiyaa harka galfatee jira. Kanaanis wal qabatee naannoon Oromiyaadha yeroo ammaa kanatti ga'umsa Premier League naannoo Oromiyaa keessa geggeeffamaa jiruun naannolee biraarraa fooyya'aa ta'uu isaa wantoota eeran keessa kilaboonni naannoo Oromiyaa yeroodhaa yerootti cimaa jiran keessa kunis ragaadha kan jedhanis kallattiilee adda addaatiin yaadni darbaa jira. Abbaa shaampiyoonaa fi riikaardii Premier League Oromiyaa bara 2026 lixa Oromiyaatti geggeeffamaa tureen kilabiin Saambituudha abbaa geebaa ta'uudhaan gara qe'eessaattis deebi'ee jira. Kanaanis wal qabatee simannaan haala addaatiin dhalattoota godina Baaleetii fi akkasuma dinqisiifattoota kilabicha Saambituutiin magaalaa Roobee fi gandoota aanaa Sinaanaatiin haalli godhamees gaariidha. Garuu kunis ta'ee sun of duratti kilabiin Saambituudha tumsaa kallattii adda addaa akka isa barbaachisus akeekni adda addaas kaa'amee jira. Akkuma naannoo biraatti kilaboonni ispoortiidha yeroodhaa yerootti gama diinagdeetiin of qaqqabaa jiranitti kilaboonni godina kanaas kallattiilee adda addaatiin cimuu qaban kan jedhanis deeggartoota kilabichaati. Kilabii Saambituutiif waa barbaachisa jedha deeggaraan isaati. Yeroo ammaa kanatti gara Premier League Oromiyaatti abbaa shaampiyoonaa ta'anullee taphoota gurguddaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan liigii biyyaalessaa irratti morkiilee gurguddaan nu eeggata. Kanaaf kilabii Saambituutiif abbootiin qabeenya jalattoonni fi dinqisiifattoonni ispoortii waajjirri dhimma dargaggoof ispoortii godinaa fi akkasumas Sinaanaa fi bulchiinsa magaalaa Roobee dabalatee kilabii Saambituu jabeessuu qaban jechuudhaan yaadonni adda addaas darbaa jira. Kunis immoo itti fufiinsaan cimina kilabii kanaa jabeessuudhaaf gahee guddaa waan qabuuf namoota biyyoota adda addaa irraa cinaa dhaabbachuun kilabii Saambituu jabeessuu qabas jedhanii jiran. Ijoolleen kormaataaf illee bareeda jedhan. Namni intala qabda ijoolleen kormaataaf illee baay'ee bareeda.